Magaalattii keessatti hojiilee misoomaa gurguddoo gama hundaan hojjetamaa jiran akka itti fufaniif gaachanni sirnaa gahee olaanaa qaba jedhan kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa miseensota gaachana sirnaa 8,000 ol sadarkaa aanotaatti leenji'aa turan eebbise. Sagantaa eebbaa kanarratti qaamolee olaanoo Oromiyaa, magaalaa, kutaalee magaalaa fi qaamoleen hawaasa garaagaraa argamaniiru. Haasaa baga nagaan dhuftanii kan taasisan itti gaafatamaa waajjira milishaa magaalaa Adaamaa obbo Yaamii Jaanoo leenjiin gaachana sirnaa guyyaa 24f kennamaa turuu himanii caasaan nageenyaa birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti gahee guddaa bahataa jiru jedhan. Akkuma hundi keenyaa beeknu nageenyi bu'uura waa hundaati. Caasaan nageenyaa sadarkaan jirtan birmadummaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti gaheen isin qaban immoo olaanaadha. Sirna ijaaruu keessatti gaheen qaamolee nageenyaa akkuma jiru ta'ee uummata abboomsuudhaan hojiin hojjetamu ammoo nageenya waaraa fi itti fufiinsa qabu ijaaruu keessatti gaheen isaa bakka bu'ummaa kan hin qabnedha. Miseensonni gaachana sirnaa leenji'anii eebbifamanis 8,032 ta'uu dubbatanii leenjichis mata dureewwan loltummaa heera mootummaa fi yakka ittisuu irratti kennamaa turuu himan. Leenjiin gaachana sirnaa marsaa kanaaf ilaalchisee leenjiin kan karoorfame dhiira 6,248 dubartii 1,370 ida'amni waliigalaa 7,618 yoo ta'u leenjii kanaaf kan karoorsine leenjichi raawwiin isaa dhiira 6,565 yoo ta'u dubartiin 1,448 waliigala 8,032 karaa gaa'umsa qabnuun leenjifnee eebba guyyaa irraatiif qopheessine. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee qabsoo uummanni Oromoo bara dheeraaf taasisaa tureen badhaadhinni argamuu yaadachiisanii mootummaan karoora guddaa baafachuun galmaan ga'uuf kan karoorfate keessaa nageenya waaraa buusuuf ta'us himanii nageenya amansiisaa biyyaa eeguuf gaachanni sirnaa hundaa'uu kaasan. Qabsoo uummanni keenya uummanni Oromoo bara dheeraa taasisaa tureen injifannoo boonsaa argame itti fufsiisuuf caasaa ijaaramee hojjechaa jiru. Injifannoon uummata keenyaa bu'aa olaanaatti akka cehu gaafiin bara dheeraa uummata keenyaa deebii akka argachuu danda'u fedhii waloo fuuldura keenyaa akka finiinu sarkaa irra geenyerraa fuulduratti tarkaanfachuu akka dandeenyu mootummaan keenya barii injifannoo karoora imala badhaadhinaa baafachuudhaan rakkoo hunda galeessa ta'e kuufamaniif fedhii fuuldura dhalootaaf keenyu galmaan ga'uuf karoorri qophaa'ee hojiitti galee jira. Magaalattii keessatti hojiileen misoomaa gurguddoo gama hundaan hojjetamaa jiran akka itti fufaniif gaachanni sirnaa qindoomina qaamolee nageenya biroo fi hawaasa waliin qabu cimsuun amanamummaan akka tajaajilan dhaamaniiru. Magaala keenya nageenya amansiisan akka jiraatu, magaala keenya hojiiwwan misoomaa kamuu gufuu malee akka itti fufan taasisuu, magaala giddugala konferansii fi industirii taate sadarkaa olaanaatti ceesisuu imaanaa guddaan isin irratti kufee jira. Magaala keenya keessaa hattoota fi saamtota qulqulleessuun, magaala keenya keessaa warra nageenya akka boora'u taasisan qulqulleessuun ergama keessan olaanaa ta'uun isarra jiraata. Sadarkaa naannoo Oromiyaa irraa eebba kanarratti argamuun ergaa kan dabarsan hoogganaan waajjira milishaa Oromiyaa obbo Abarraa Bunnoo sirnoonni darban aadaa fi duudhaa Oromoo cabsaa turuu yaadachiisanii uummanni Oromoo qabsoo taasiseen yeroo ammaa sirnoonni garaagaraa aadaa fi duudhaa uummata Oromoo agarsiisan hunda'aa jiraachuu himan. Isaan keessaas tokko gaachana sirnaa ta'uu dubbatan. Nageenyi waa mara dursa kan jedhan obbo Abarraan miseensa gaachana sirnaa kan taatan hundi nageenya magaalaa keessanii kabachiisuun imaanaa uummatni isinitti kenne galmaan ga'uu qabdu jedhan. Uummata Oromoo bulchiisa sirna gadaa keessatti kalaqa adda ta'een falaasama adda ta'een uummata hundaaf hawaasa hundaaf ulaagaa umurii isaatiif angoof ga'ee hojii kennuudhaan uummati hundi ga'ee ofii beekee sirna gadaa keessatti aadaaf duudhaa eegee safuu Oromoo eeguudhaan hammataa akka ta'u dinagdee tumsuu nageenya amansiisaa fi olaantummaa seeraa naannoo ofiitti kabachiisuudhaaf akkasumas ummati ijaaramee dinagdeetti waan hundatti karaa ijaarameen akka bobba'u
taasisaa turuudhaaf ijaarsa diimokiraasii shaakalachuu keessatti nageenya amansiisaaf nageenya itti fufiinsa qabu nageenya waaraa qabu qa'ee keenyatti akka mirkaneessinee olaantummaa seeraa akka kabachiinnee ijaarsa diimokiraasii jalqabame kan galmaan ga'uu akka dandeenyu inisheetiivii addaatiin kabajamoon pirezidaantiin keenya kalaquudhaan caffee dhiyeessuudhaan olaantummaa seeraa akka kabajamuuf haalli kun lafa ka qabatu labsiidhaan irratti hunda'ee hojjetamiisan jira. Miseensonni gaachana sirnaa eebbifamanis hawaasa isaanii amanamummaan tajaajiluuf qophii ta'uu himan. Egaa akka gaachana sirnaati irratti leenjiin kennamaa ture baay'ee namatti tola, baay'ee boonsadha. Akkuma nama dhuunfaa tokkotti yaada irratti yoo kennu ani baay'ee natti toleera, baay'ee na gammachiise, muuxannoo hedduu irraa arganneerra. Hawaasa keenya eeguudhaaf akkasuma naannawa keenya eeguudhaaf baay'ee qophii qabna, baay'ee irratti gammanneerra. Akkuma beekamu guyyaa irraa kana hedduu gammachuu guddaan nutti dhagama jechuu barbaada. Uummata magaalaa keenya keessa jiru ummata ija tokko ilaalu sabaaf sablammii walitti qabanii amanummaadhaan hojjechuudhaaf ummata kiyya gadi bu'ee haala nageenyi isaa eeggamu amanamummaadhaan hojjechuudhaaf ana waadaa seeneera. Xumura irrattis qaamolee leenjii gaachana sirnaa kennamaa ture irratti gahee isaanii bahachaa turaniif waraqaan ragaa fi badhaasni kennameera.